wanti tokko ni midhaa otoo jedhame midhaa fadhaawaa waan sana keessa jiru adda baasanii beekuuf kan nama gargaaru dirqama waan sana qammasuudha. Waan tokko irra deddeebitanii yaaluu yookaan mokkaruun isa yaaltan sanatti fuulduratti yoo milkaa'ina dhabdaniyyuu waan sana dhaabattanii deebitanii sammuu keessan keessatti yaaddanii ogummaa biraa akkasiin horattan yookaan immoo siistema biraa akkasiin barattaniif sin gargaara jechuudha. Kanaaf waan tokko yaaluu yaaduun mokkaruun faayidaa guddaa qaba jechuu barbaadeeni. Egaa akkuma argaartan viidiyoo haraatiin deebi'ee dhufeetiin jira. Kun viidiyoon guyyaa sadiin duratti gadhiise irraa citee kana jechuudha. Viidiyoon kun bakka sanarraa kaatanii yoo itti fuftanii hordoftanii sinii galadheeti yaada. Warri haraa taatan immoo viidiyoo kana gadi jirurrallee hordofuutii dandeessuu ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Rifeensa koo erga miicee booddee maal akkan godhu yookaan dibata akkamiitti akkan fayyadamu hedduun keessa suurallee maxxansitu. Isin warri gaaffii akkasii gaafattanii warra haaraa taatanidha. Komii hin qabdanii anis immoo kan danda'e isiniif ibsu. Isin immoo akka itti fayyadamtanidha waan ta'eef jirtuu nagaa keessanii hordoftoota kiibii qobsaalii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja. Bakka jirtan maraatiniif haa ta'u jecha arras viidiyoo haraatiin deebi'ee dhufeetiin jira. Turtii keessa naga xumuraattiin waliin gocha haaraa taatanii warri dhuftan subscribe gochuun yaada keessan assaabas taayitiin keessan hedduu na jajjabeessaa jira. Baay'ee namatti tola. Warri itti fayyadamtanii itti gammaddanii jaallachaa jirtanillee jirtu. Egaa itti fufaa isiniin jedha. Viidiyoo har'aatti yoo isinii deebi'e akkuma argaa jirtanii shintibeetii keessa argan ba'ee booda kun hin gogee osoo hin taane bishaan qabaa jechuudha. Bishaan qabaa rifeensa goggogsuunis faayidaan qabutu bishaan isaa keessa jiru haga tokko irraati ergan xafaxafee kanaatti ta'ee booda viidiyoon isinii ifaa isinii gala gaaffiin keessan isinii deebi'a. Yoo immoo haraa taatan ta'e tokko jettanii viidiyoo kana gadi jirurraa yoo kaatanii eegaltan ta'e baay'ee wanta isin fayyadu wanta itti gammadda wanta isin jaallattan jedheetiin abdii qaba. Akkasumas immoo warri jaallattanii itti fayyadamaa jirtanii na yaalaa jettanis immoo yaaliin gatii nama hin gatu barumsa biraa wantoota biraatti akka fayyadamaniif illee nama gargaara nama kakaasa malee gatii nama hin gatu jechuudha. Caallumadhanii yoo ta'anii sana faanii kun akkasiin ta'u kun achiin ga'u kun asiin ga'u yoo jedhan inni kun duubatti nama deebisa. Garuu yaaluun tattaafachuun waan gaariidha. Egaa akkuma argaa jirtan dibatan itti fayyadamu yeroo baay'ee isinitti agarsiisaa tureera. Warri haaraa taatan immoo suurallee nu maxxansi warri jechaa jirtanii suurallee isinii maxxansaa gaddaddee isiniif ibsu. Isinis immoo na waliin bootanii baatanii viidiyoon hojjedhu itti ilaaltanii kan itti fayyadamtan yoo ta'e baay'ee faayidaa akka qabu anumaan itti namanaa akkuma argaa jirtanii ergan shaawuriitii ba'ee wannan itti fayyadamu dibata tokko qullubbii adiirraa kan hojjetame kuni kokonaatiidha. Qibaatii kokonaatiiti akkasuma baaziliinii fi bateeka waan qabdan jechuudha. Warri dibata akka kana manaa hin qabnellee dirqama kan koo fakkaata jechuu koo miti. Murteessaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti malee dibata garaagaraatu rifeensa keenyaaf ta'uu danda'a. Warri immoo kana jaallannee kana tunuuf ta'a isumatti itti fayyadamtu kanatti fayyadamuu qabna kanuma yaaluu qabna jettanii kunoo isa kanatti fayyadamaa jira jechuudha. Egaa rifeensa keessanii haala kanaatiin kunuunfachuu dandeessuu baay'ee bareeda. Dirqama rifeensa dheeraa qabaachuu yookaan immoo isaa rifeensi koo gabaabaa kun naan malu gochuun qabu itti dhiisuun qaba abdiin koo humaneeriidha jechuuni. Gaarii taanatti hin fakkaatu yaa warri itti fayyadamuu barbaadan jechuudha. Dirqama hin qabu. Rifeensi keessan yoo gabaabaa ta'es bakkuma jiru sanatti yoo kunuunfattan ta'e baay'ee waan gaarii waan nama fayyadudha kunoo jechuudha. Xiyyoonsa haala kanaatiin lallaaffisuu qabdu kan koollee baay'ee jajjabaata xiyyoon kuni jechuudha. Nama hin filamu garuu immoo siisteemootaan itti fayyadamaa jiru. Wannootaan itti fayyadamaa jiru sinifillee fakkeenya ta'aa sinillee irraa barattu itti fayyadama haala kanaanii sinii jechuu barbaada. Daawwattoota koo egaa viidiyoon baay'ee akkasinitti mul'atutti hinuman xaara. Kunoo kana fakkaata dibata fasaashii qofa yoo fayyadamne nuti rifeensi keenya uumamumaan jajjabaataa waan ta'eef nuti rifeensa ni caccabsa malee faayidaa hin qabu. Dirqama qibaatii ciqaa yookaan dhoqqee ta'e of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Baaziliiniin illee hedduu rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Akkasumallee isaa kan koo ni haphata kan rifeensa baay'isu kan koo qixxa lamaansaa hin jiru walakkaarra kan koo fuulduraan dhume kan koo duubaan dhume kan koo ni jajjabaatan filamu warri jettani kun hundumti isaa isa kanaaf wal'aansa yookaan faayidaa kan kennu jechuudha. Malee tokko miti akkanitti fayyadamaa jiru kanatti fayyadamame akkasiin rakkoon sun isinirraa namni yookaan faayidaa isiniif hin qabne adda baastanii argitani. Kun haala kanaanii hin jabeessuani yeroo ofirratti hojjetadhu kan dhawuu quxuxurii kana hojjedhu yookaan immoo gungunii moo maal jedhamanne kuni
yoo jabeessine sirrii miti jechuudha. Maaliif gaafa hiikamuu rifeensi buqqaane ciccitaa gaarii miti yoo lallaafe ni bareedallee rifeensaaf illee faayidaa qaba. Kun egaa qibaatiin akkasittiin itti dibaa jiru. Fasaashiin kun qullubbii adii irraa fi akkasuma kokonaatii irraa kan hojjetamu walitti meeksii godheeni isa kana hunda gadi buutanii jalqaba haga dhumaa kan daawwatanii yoo ta'e isiniif ifa baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Baaziliiniin kun rifeensa fuulduraan dhumee addarraan illee dhumee duubatti achi suuqameedhaaf illee baay'ee faayidaa guddaa qabanii har'a boruu yookaan immoo darbee toontaanii takka taataa waggoota hedduuf kanan itti fayyadame jechuudha. Dibata kana baay'ee na fayyadee baay'ee jaalladheetiin jira. Isinillee haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Akkuma argaa jirtan akkabittiin akkam filuu kun ergammee ceeboodha jechuudha. Hedduun keessan waanuma isinii deebisu waanuma as keessa viidiyoo keessa taasisuurra deebitanii gaafattu. Fakkeenyaaf dibata otoo rifeensa miicin dura nufitti dibadhee daqiiqaa 30 booda furree tursee miicu ofirraa dhiqattamoo ofirratti dhiistamoo akkam goota kan jettan jirtu isin warra seeraan hin caqasne yookaan immoo viidiyoo kukkuttanii jechuudha. Warra akkasii dirqama amansiisuu kan deebisuun ni ulfaata. Maaliif tokko jettanii yoo galtan ta'e qalbiidhaan yoo laaltan ta'e viidiyoo daqiiqaa 10-15 isinitti dheeraa miti. Wanta nama fayyadu of jalatti dhiisanii bara teekinooloojiin itti babal'ate kanatu harka keenya irra jiru dhiisnee ganaa fagoo deemuun gowwummaa yookaan of shawwadu of sassabu jechuudha. Kanaafuu yeroo keessanitti kennaati waanuma kamiyyuu taanaan wanta itti fayyadamtan seera qabeessan itti fayyadamtanii faayidaan miidhaasaa adda baastanii beekuu yeroo sana dandeessu jechuudha malee akka ammaa kanaan miti. Warra akkas jettaniif jechuudha. Hedduun keessan garuu baay'ee ciccimoo baay'ee jajjaboo yaada isin kennitan wanta gochaa jirtanii dogoggora keessan irraa akka barachaa jirtanii akkasumallee naaf mooraalii kennaa jirtanii baay'ee namatti tola. Akkuma argaa jirtan haala kanaatiin shappi yookaan lappiidha kan hojjechaa jiru. Kuni guyyaa 3 ta'e guyyaa 2 ta'e buluu ni danda'a akka kootti aga torbeen gahutti yookaan hagan gaafa rifeensa koo miicuutti wannan akka kanaatti nan fayyadamaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanarra galgala soo hojjetattanii bormoo bultanii bakka wayii deemuudhaaf kana hiiktanii baay'ee kan namatti tolu firiizii ta'ee lallaafii yookaan moisturaayizii ta'ee namatti tolaa jechuudha. Kanaaf bultanii kaatanii mana rifeensaatti mana eessaa dibata kanatti sanatti jechuudha. Rifeensa keessan keemikaalota garagaraaf saaxilu akkasumallee rifeensi keessan hubamaa ciccitaa abdii isin kutaa deemaa jechuudha. Kanaaf xinqaaqeetiin saantifa keessan yeroo keessan eenyummaa keessanii bakka qabaachuun tiriitimentii bareedaa ta'e rifeensa keessaniif kennaa jechuun dhaamsa gosa guddaadha. Egaa viidiyoo kanarraa akkasiin barattanii akkasiin jaallattan hedduu natti tola. Wanta baay'een isin barsiisa jedhee yaaduutti hedduun sana bira jira. Viidiyoo laayikii sheerii gochuu laayikiin keessan ni fayyada. Sheerii gochuun keessan illee akkasuma hiriyoota keenya biroo obboloota keenya keessattuu biyya namaa keessa jiranii faayidaa qaba. Walii keessaniif sheeraa meeqootti akkas goonaa ati maal beektaa ani kanan beekaa sanan na miidhees yoo maalti si fayyade jechuun yaada gaarii waliif sheef godhaa. Bakka hin taane bakka yeroo keessan qisaaseessutti yeroo keessan hin dabarsinaa. Waan isin fayyadu irratti akkas godheen ture bara akkas jettanii borullee seenaa ol kaawwattu. Wanti isin irraa hojjettanii dabartan bor dhaloota duuba keessan jiruuf seenaa ta'etu taa'aa jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii amma kanarra gahee jira. Kun gar-tokkoon xumuree kun uumamoo hundasaa xumureera viidiyoo tokkotu egaa baay'ee bareeda baay'ee namatti tolan akka gootti. Baay'ee mariifachaan jiranii beektanii sanuu bilbilillee bilbilamaa jira kun iyyuu masakkaradha. Kun oga haala kanaatiin mana madaamii keessa qabbii qabu jechuun baay'ee namatti tolaa isiniin jechuu fi egaa viidiyoon irra qabadhee dhufee kana fakkaata. Akkasiin jaallattanuma abdiin qabu viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti kan ammoo laayikii sheerii gochuu yaada keessanii fi akkasumallee koomentii irratti barreessuu fi itti fayyadamaati. Na egaa warri forofoorii nu rakkisee akkasumallee paarmii fayyadamnee qalamii fayyadamnee rifeensi baay'ee babbadee forofoorii paarmii warra forofoorii si rakkisuu fi paarmii dibatan akkasumallee qalamii dibatan rifeensi keessan si rakkisuuf illee waan beekuraa viidiyoo qopheessee jira jechuudha. Isa kana argachuuf immoo notifikashinii akkasiin dabarree mallattoo alaarmii asirraatii sochootu kana tuquudhaan qophaa'aa na egaa ammaatti kan na wajjin turtanii fi kabajamtoota jaallattamtoota hordoftoota kan faamilii keebiika ofishaalii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon kasuma irratti dhaabbata bakka jirtanitti fayyaa nagaa.